isin video isii tana yoo qabaattan gadi baasaati gaafa ibsaan isii dhiise an kiristaanan ta'a. Gaafa inni isin video isii gadi baaftanii inni isii dhiise an kiristaanan ta'an jedha bar. Dubbii tana seefnaa godha. Gaafa isin video makii gabbaaftanii ibsaan video kanaafi makii dhiise an kiristaanan ta'an. Dhiirri arsii dubartii irratti safaataa hin beektu. Nasri aanoolee bar udoo isin paartituu fidi. Yaa rabbii kiyya. Udduu isii ibsatti ergina. Maalitti ergina? Habiibtii tiyya. Nasri aanoolee fakkeenya fudhadha. Dhiirri arsii dubartii irratti safaataa hin beektu. Dhiirri arsii dubartii irratti safaataa hin beektu. Dubartii irratti dhiirri arsii safaataa hin beektu. Osoo atini maal akkana fiddeetti mudhiftaami akkana fiddee fuula isaatti dhoofte intala takka jaalate taanaan keessattuu yeroo wanni akkanaa jiru morma isaatti dhaba. Morma isaa jechuudha. Lubbuu isaa tanatti dhaba. Mee isin video isii tana yoo qabaattan gadi baasaati gaafa ibsaan isii dhiise an kiristaanan ta'a. Gaafa inni isin video isii gadi baaftanii inni isii dhiise an kiristaanan ta'an jedha bar. Dubbii tana seefnaa godha. Gaafa isin video makii gabbaaftanii ibsaan video kanaafi makii dhiise an kiristaanan ta'an. Dhiirri arsii dubartii irratti safaataa hin beektu. Nasri aanoolee bar udoo isin paartituu fidi. Yaa rabbii kiyya. Paartituu fidi. Allah paartituu fidi. Jettanii bar udoo isin garana video isiitiin deemtan. Gaafa isin paartituu isii paartiwaan isii barbaaddan. Video hawwii paartiwaan isii barbaaddan. Inni ammoo tokkicha. Paartiwaan obsinaan irraa dhalche. Gaafa isin paartituu barbaaddan itti aansee intala irraa dhalche. Akkasi jechuudha dhiirri arsiidha. Akkasi. Oduu isin asii dheebii isaanii barbaaddan isin asana ijoollee lamarraa dhalchee ijoollee lama ammatee taa'aa jira jechuudha. Osoo ati viidiyoo paartituu paartisirii jettee namarraa barbaaddu. Hudduu namaa paartituu paartisirii jettanii isin barbaaddan jechuudha. Viidiyoo namaa oduu isin akkana barbaaddan jechuudha. Naga ofiitiin kun ijoollee lamarraa dhalfatee taa'aa jira. Maaf gadi hin hinne reeshi? Maaliif gadi hin hinne? Maaliif hin dhiifne? TikTokii kan namicha Facebook irraa fuutanii TikTokii fiddanii guyyaa takka fooloo 60 galchine Oromoon. Facebook irraa fuutanii TikTokii fiddanii guyyaa takkatti fooloo 60 galchine Oromoon. Dhiiraa dhalaan Oromoo fooloon goone namicha san. Hadda eessa jira? Eenyutu irraa aanadhe? Eenyutu irra caaladhe? Irra caalee argame jechuudha. Isin irra caalee argame. Haadha ijoollee shanii yoo itti kaate haadha ijoollee shanii fuutee niitii godhattee kabajaa waliin jiraatti arsiin. Haadha ijoollee shanii yoo itti kaate arsiin laal fuudhaa baatee jechuudha arsiin jechuudha. Isinitti himaa bareechisee jechuudha. Kisi koomandoo jechuudha. Fuudhaaf intala takka fuudhuuf baatee intala isaa san abbaan gaafa sargii isaa san yoo dhooggatee tabiraati gurgurate yookaan jalaa miliffate. Balbala ollaa isanii tabiraa fuutee galti malee dhiifteen galti. Ollaa isanii tabiraa fuuti malee dhiifteen galti. Biidhaadha jechuudha. Illikii jechuudha. Ollaa isanii waan taaniif qopheessitee manaa baate san tana gadi uffiftee tanaa gadi godhaniini ollaa isanii fuudhanii tabiraa galan malee fardi arsii dudda qullaan galu. Fardi arsiidhaa dudda qullaan galu. Ni fuudha jedhee bahee qullaan galu fardi arsiidhaa. Makiinaan isaanii qullaan galu. Jaalattanis jibbitanis ibsi shaa makii jaalatee jira taanaan dhugaadhaan isii jaalatee jira taanaan miidiyaa isiin jaalanne dhugaadhaan isii jaalatee jira taanaan asii miti odoo asii murtanii makii itti fiddanii duutuu isii fuudhee wajji jiraata jechuudha. This is love. Kennaadha kun. Kennaadha kalaas kuni. Maal godhuu dandeessa? Mee fuudhii itti ergii viidiyoo isaa anbar viidiyoo asiin dura photoshoppii fuutanii olii gadi hin deemtan san nama fuudhee ibsatti ergee waggaa 5 dura. Waggaa 5 waggaa 3 dura jechuudha. Waggaa 3 dura itti erge naan jedhe namni sun. Iskireen wannoo iskireen rikoordii godhee akkana na ergee viidiyoo wayii fuudhee itti ergee laalee araabbo kun yoo san waliin hunaa sanii laale.
kun abbo jibba namaati malee jibba isiif qaban malee kun abbo isii miti yooma isii ta'ee iyyuu maaltu nama galche jecha akkasiisan wallahi iskiriinshuutii kaasee namni naa erge akkana jedhee asiin dura ibsaan viidiyoo fuudhee itti ergee jennaan naan jedhee iskiriinshuutii na kaasee naa erge namni sun jechuudha. Isinii galee tambar harma isii yookaan qaamni isiidha argite harma isii yookaan qaamni isiidha silkii mudhatee miti kan dhaltee ijoollee 5 jalatti dhalte yoo itti kaate arsiin jalaa baafattee niitii godhattee waliin jiraatu ta ijoollee 5 irraa dhale jechuudha ta waliin rafee waliin ati danfitee waliin ati ciiftee ijoollee 5 irraa dhalte yoo arsiin yoo itti kaate illikiidha miira keessa galtee irsi jalaa baafattee niitii godhattee waliin jiraatti maal feeta kana caalame miti ta inshallah fageenya irraa qaamni isii yookaan ammoo hudduun isii baatee miti silkiidhaan ati laalte miti jechuudha ta'ati waliin rafte jechuudha ta'anii ati danfitee wajjiin ciifte jechuudha tanaati isii gubbaa jiru sana si akkanatti rarraasanii akkanatti qucee kan kee qabanii akkana gubbaa si fuudhanii achi lafa si kaayanii barbaachisa tanaan nikaatti godhatanii niitii godhatanii wajji jiraatan zaase kana jechuudha mee ati viidiyoo isii gadi baasii ibsaan isii haadhiisu irran deebi'ee isin jedhaan kiristaanan ta'an nabazzaane isin hin baay'ifne isin bira dabarsitanii bar oovarii fiddanii bar hay dhiisaa kalaas rabbitu isin keessaa beekamtii kenneefi rabbitu isin keessaa fuudhee ol baase muyyattiin tun eega isin keessaa ol baatee jette dhiisaa kalaas hay maal godhuu heddan biyya ormaa keessa jirti biyya baqaa keessa jirti maal argeen feemasii makii bichaa qabdi feemasoota hedduu hin qabdanii eessaan feemasoonni keessanuu gara miidiyaa gad dhufan eessaan mataa ol qabatanii gara miidiyaa gabbayan gara miidiyaa gabbanaan duruu mataa keessa qushtani mataa keessa gadi nyaattan mataa keessa gadi tumtan eessaan gara miidiyaa ol bayan eessaan gara miidiyaa ol dhufan beekumsi isin qabdan eessaan gara miidiyaatitti ol baye aartiin isin qabdan eessaan gara miidiyaatitti ol baye eessaan ol baye waa ol baana mataa keessa kadha'u isin ol dhunnaan mataa keessa kadha'u isin ufi ollaadhaaf humna keessanii ol taatan ollaa beela baasuuf ollaa daara baasuudhaaf osoo hadda ijoolleen arsiinatti kaate namni ka'eetiin narraa dhaabatee narraa lolu ijoollee Harargeeti usuu jimma ijoollee jimmaa fi jimma abbaa giddiitti kaate Maamad bin Aljaziiraatti kaate namni ka'ee lolu ijoollee Harargeeti maadheen gadda gaafa ijoolleen arsii mubaarakii walloltee jette burqa arfan qalloo tokko surree harka qabatee fiigaan turre miidiyaa kanarra hadda eessa jira dhiisaa obboleetti teessammaa jechuu dhabe dhiisaa muyyatti tana harka kenna guddifne maa jechuu dhabe maa dhogguu dhaban eebiidha ijoollee maa jechuu dhaban wallaalaa ofii akkamiin mataa keessa gadha'uu dhaban wallaalaa ofii akkamiin harka keessa dhahuu dhaban maal wallaalaa keessan gizee harkatti qabattan wallaalaa keessan gizee mataa keessa gadhooftan waan isinirraa hidhatu jira yoo beekumsi isinii dabale malee beekumsummaa yoo isinii dabale malee wanna isinirraa hidhatu jira na himaame hin fokkisu hin dabbaru arsi sunatti erga viidiyoo isii waraabee adaa isiin kanaaf arsii jala deemti ani bar nama awwaala kiyya ollaa Harargeetin na awwaala bar gaafa na awwaaltan ollaa Harargeetin na awwaala arsitti na ollaa arsitti na lafa arsii keessan na awwaalina lafa Harargee keessan na awwaala jedhan ture bara sirra ammallee tanan nin jedha bar garuu guyyaa sanuu afaantu namni cucaate yaadana fakkaate ay reeffa keessanuu lafaa wal jala basaartanii kaadha faate akkamiin baasuu dhabdan reeffa keessanuu qottanii wal basaartanii akkamiin kaadha faate baasuu dhabdan afaantu na dogongoree ada afaantu na mucucaate miira keessa galee dubbadhe guyyaa san ija amma argaa jiru kanaan sheemi oniyuu sheemiin isinaa qabu waan sheemii jettu takka baradha waan sheemii jettu takka waan qaanyii jettu takka maal arsiin inshaallah monaaliizaa meeqa hay ijateenna Jawaar Mohammad arsiidhaaf kennine guyyaa takka jala deebinee jala dubbannee beennaa Jawaar bar ijateenna bar ija Oromoo hundaayyoo osoo ta'u keessatti arsiidhaaf Jawaar ija gurraattii tana bar kuna gurraattii garaa keessaa tan why you talk about Jawaar arsiidhaaf ija gurraattii garaa keessaa tana ay
guyyaa takka akkamitti gaafa arsii jawaar arsii keessa ba'ee ililli akkamitti fuudha jettee kolkoleen takka haasayaa turre bar ofirraa balaaleffannee ofirraa arrabsaa turre bar fuudhuu qaba jechuudha sanyii jaarraa abbaa gadaati sanyii hayyuuti warra kaleessa qubee nu barsiise warra kaleessa akkamitti akka ol qabnee tokkos nu barsiise warra kaleessa alaabaa abaa'oo tana bocee nu harka kaaye warra kaleessa oromummaa kenna maal akka ta'e nu barsiise jennee irraa lolaa turre bar haa fuudhu dabalee fuudhuu qaba ammallee jennee lolaa turre bar maakiin arsii dhufuun maakiin arsii himachuun maaltu qaanyii isinit godha maaltu eebii isinit godha maakiin arsii himachuun qumaaxaa himatte tigiree himatte moo madagasgaar himatte arsii himachuun maakiin maaltu eebii isinirra godha maaltu sheemii isinirra godha nuti bar arsii soddaa arsii taanaa rifeensi kan kee yoo arsii keessa bu'e ni kabaja soddaa arsii taanaa soddaatii arsii taanaa rifeensi kan kee tasa callee morma kan keetii yoo arsii keessa buute ni kabajamti arsiin soddaa akka ijaati kabaja akka ijaatitti isinis akkas ta'uu qabdan hadha mucaan kunuu isinitti haa dhalatu dura isinittuu gadaa dhufu suuraa isaa maxxansitanii eebii obboleetti teessanii golongoltanii jala deemuu qabdanii maal irraa fuutan yoo jala deemtan maal irraa fuutan gurra keessan of gubbatti eeggadha eebii teessan of gubbatti eeggadha kalaasin dabbaraa dhiisa torbaan gaatan itti deebitan mucattii tana torbaan geettan itti deebitan 15 geettan itti deebitan 22 geettan itti deebitan suura mesii poostii gootan isima arrabsitan isima mataa keessa gadhooftan mata mesii gaggombiftan sheemi daabboo eebiin isin haa qabu sheemiin isin haa qabu wallahi akka wallaalaati isin laala hagatti tana wanni isin irraa laalaa jiru tokko hin jiru akka kufaatiititti isin laalla wannummaan takka isin jedha fidii dhoqqee irra naqiiti laal dubartii arsii biratti jechuudha arsii biratti dhoqqee akkanatti irratti dibiiti akkanatti dhoqqee kana irratti dibiiti fidii arsii jala kaayi arsiin hin dhiiftu dubartii maal godhuu taataa paawulii kee fitatta obboleessa kiyya obboleettiti maal godhu coggaarraan kan kee maadaatiin fuula irratti dhalti maaliif hudduun si danfiti dhoqqee irratti yoo dibdee fidde arsiif baale dubartiin dhiiftu oobargeem dhumate hagas jechuu haadha walii fiddanii asirra gaggaragalchuu hayyuu walii fiddanii asirra gaggaragalchuu maal inni haadha sii fidde yoo miidiyaa irra gaggaragalchite maal irraa hir'ifta diqqeenna kan keetiif kufaatii kan keetiifi haadha waliitii kabajaa dhabuu keessan fiddan malee asirratti maal fidda wanni isin fiddan haadha teessanii akka kabajaa hin qabne asirratti agarsiiftan obboleetii teessanii akka kabajaa hin qabne asirratti agarsiiftan gizee fiddanii haadha isiituu gaggalabbattan gizee fiddanii haadha isiituu arrabsitan akka haadha waliitii kabajaa hin qabne akka jibbaansi keessan as gahe agarsiisa jechuudha qeensa lukaa irraa deemee jibbaansi keessan as gahe agarsiisa wal jibbuu wal kuffisuu wal sakaaluun keessan as gahe agarsiisa jechuudha maaliif boochiftuu booyan qabne taatan wallaalaa hayyuun keessan jirre maa taatan boochiftuu booyan qabne jechuun wallaalaa hayyuun keessan jirre taatan jechuudha maa guddaan qabdanii asirraa nama isin laaluun qabdanii nama isin lolatuun qabdanii maaf hin dhageeffanne hayyuu keessan osoo tokko bara ola seenee gastii irratti dubbate ilma haadha akkas godhe kootu bayi kootu akkas ta'e ilma haadha akkas godhe bata ilma haadha akkasii natu akkasii godhe natu maal si godhe kootu bayi dhageeffadhaa faallaa kee dhufeemi maal jedhaa jira maaliif dubbataara hadda maaf kana dubbataara maaliif kana jedhe maaliif waan kana dubbate waan na fayyadu waan nan fayyanne makiin harargee wakkatee fi atiin maqaa harargeedha maqaa gaara mul'ataa baadhattee maqaa takkitti ituu kudhanii baadhattee maqaa takkitti kudha lameen alaa baadhattee maqaa arfan qalloo baadhattee eebii obboleessa kan kee kan arfan qalloo yookaan kan ituu balleessitullee garaagarummaa kan qabdu anatu isitti himaa jechuudha. Maqaa harargeedhaa uummata guddaa kanaa baadhattee eebii naati wal jala deemtanii wal kuffiftan tokkomaa jechuudha waluma biratti koodima tokkoon isin laxxabnee isin laallanuti. arsii bira qullaa ciisii harargee bira uffadhu ciisii maa taatanii gora mammaa kaa taatan maaf akkas taatan maaf akkas isin godhe rabbiin goromtii kuma tokko mana takka keessa walgeette korbeessa tokkicha keessaa dhabame maaf taatan akkamitti korbeessi tokkicha isin keessaa dhabamu akkamitti namni afaan keessan keessa gadhaa'u isin irraa dhabama akkamitti namni isin lolu isin irraa dhabama dhiisaa bor awwaala keessantu bada reefu walii karaa irraa wal kaasutu isin irraa bada
كرا الراري فولي ولين كافتني بفكانان كرا الراري فولي كيساني والكاسان جرتني أكا قوبا كناتي والقودني والفتاني أكنا والكوكوتاني والفتاني ليسا نفكتا ليسا سني جارة أبا قداتي وان جارة أبا قداك ليسا كيسا تريد لك ليس أكا قماتا أكا نمزاري إسان على زاري براهن كمني أبا تربا لاكا يجو هندن ديني أفجلت يتاني أفجلت فنشاني ناديسا فنشان تاني ديبتاني فنشان كيساني رتيتاني بنا دوغينا ديسا إذن الراحة فكتو ديسا أني ماكي إسن رتين آن ماكي فون كيسن إيغا كيسن أبوليتي تيسان إسن رديكوتي واللالتو إسن رديكوتي nama isin radikali wallaltu dalle nama yoka haqati beeku lemiti wallaltu tesan yo dandeetan gorfadha keesan saddeetan hayyuudhan damiinan qaladha irrana qadha hadda asirra fiddani dhiifama nu gaafachuu qabdi miidiyaa irra teettani maal obboleessa kiyya bosonaa galte inshallah diina kan mooyatteetini bosonaa galteetini menakim diina kan mooyattee bosonaa galte menakim diina kan mooyattee bosonaa galte abaa hoo waggaa meeqa bosona turtee jettee yukunu hadda galaa jirti qalmata kanarraa waan tokko hin barbaadu.